በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon isin kan jaalatu, hundumarra immoo caalchisee inni dhugumatti lubbuu isaa dabarsee kan nuuf kennu. Akkam yoona kana geessanii, akkam isaa kana geessanii araarsummaa isheetiin, kadhannaa isheetiin yeroo hundumaayyuu kan nurraa addan baane qulqullittiin haadha keenya dubaroo Maariyaamiin ergamoonni Waaqayyoo halkanii fi guyyaa osoo hin dadhabin yeroo hundumaayyuu nu eeguudhaaf kan nu bira dhaabbatan toloonni raajonni Waaqayyoo akka kennaa isaaniitti kan yeroo hundumaayyuu nurraa addan fagaanne isaan kadhannaa isaaniitiin gargaarsa kana isaaniitiin kan yoona nu ga'an ulfinnii fi galanni isaaniif akka kennaa isaaniitti galannaa ta'u. Ameen. Hunduma dursaayyuu baga ayyaanota guyyaa har'aatiin kabajamee ooluun isin ga'ee ittiin nu ga'ee eeyyan kana keessatti guyyoottan dhufan kun guyyoottan baay'ee ayyaana kakkabajamoo ayyaanawwan bebbeekamoo ta'an waqtii itti barannudha. Keessattuu guyyoota 12 kaasee jechuudha. Waxabajjii 12, 13 haga 14 kan jiran akkasumallee haga 20 kan jiran ayyaanota akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaanota baay'ee kabajamantu jira jechuudha. Kanaaf mee guyyaa 12 irraa kaasnee guyyaa hangafa ergamoota qulqulleechi Mikaa'el qulqulleettii haadha keenya Afoomiyaa afaan diinaa jalaa itti baasedha. Sanaanis kaasee gaafa guyyaa 14 immoo tsoomni guddaan duuka buutonni Waaqayyoo ergaa hafuura qulqulluutiin fudhatanii kan tsoomu eegalanidha. Gaafa guyyaa 13 immoo kana deemnee yoo ilaalle immoo guyyaa hafuurri qulqulluun duuka buutota itti bu'e jenneeti ilaalla jechuudha. Duuka bu'oota Waaqayyooti guyyaa hafuurri qulqulluun itti bu'edha. Kunis qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaamii iddoo jiranitti duuka buutonni Waaqayyoo gooftaa isaanii erga ol ba'een booda guyyaa 40 booda gaafa guyyaa 10ffaa gad deebi'ee gaafa guyyaa 50ffaa jechuudha walitti erga du'aa ka'een booda hafuura qulqulluu isaan jajjabeessuudhaaf isaan gorsuudhaaf hafuura qulqulluu ergeefira. Kanaan booda duuka buutonni Waaqayyoos afaan adda addaa akka bara Baabiloon san afaan hedduu dubbachuu danda'anii jiru. Afaan hedduus beekuu danda'anii jiru. Kunis eegee hafuura qulqulluun jireenya dhala namaa keessatti qabudha jechuudha. Maaliif hafuurri qulqulluun amaluma isaatiin kan abbaa irraa ba'udha. Kunis immoo gonka ilma irraa kan ta'e Waaqayyoon kan jiraachisu jiraachuu isaa kan ittiin beeknu keessa gocha isaatiin kan ta'e hafuurri qulqulluun amalummaa isaatiin kan hin mul'anne gocha isaatiin kan agarrudha jechuudha. Kanaaf isaanis hafuura qulqulluu yeroo itti fudhatan akka mana amantaa keenyatti jechuudha. Bara lakkoofsa araaraa bara 2013 kan guyyaa 13 waxabajjii kanarra oole jechuudha. Kanaaf kana wal qabatee immoo guyyaan itti aanus guyyaa 14 yeroo tsoomni duuka buutota namoonni baay'ee biratti tsooma qeesii jedhamuudhaan beekama. Garuu akka seera mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti immoo tsoomni kun tsooma hunduma keenyaaf ta'udha jechuudha. Tsooma manni labsii jettee manni amantaa keenya ramadde keessaa tsoomni kun isa tokkodha jechuudha. Kanaaf tsooma kana hundumti keenya iyyuu tsoomnee sugaa fi eebba barakata Waaqayyoo irraa akka argannu Waaqayyo abbaan keenya arjummaa isaatiin nu faana ta'u. Ittaanee guyyoottan jiran immoo guyyoota gaafa guyyaa 20dha. Guyyaa 20s kan kabajnu ayyaana guddaa ayyaana beekamaa manni amantaa keenya itti eebbifamne itti ijaarramtee itti eebbifamtedha waan ta'eef kanaaf guyyaan kun guyyaa baay'ee beekamaadha jechuudha. Gaafa waxabajjii 20 kana manni amantaa keenya beekamtii ishee kan itti argattedha. Kanaaf hundeeffama mana amantaa kan itti moggaafamedha jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo hundumti keenya iyyuu sirnaa fi seera mana amantaa beekne waan kana akka hordofnu Waaqayyo abbaan keenya fedhii isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kiristaana jechuun kiristaana irra qofa miti nuti tawaahidoodha.
tawaayidoon immoo kan wal oome jechuudha. Kunis amalli waaqummaa amala namummaa wajjin kan tokko itti ta'edha. Kanaaf kan dubbachuu dandeenyu waloomuudha. Kanaaf tawaayidoo ortodoksii ishee daandii sirriidha jechuudha. Kanaaf amantiin keenya amantii isa addaraashaa miti. Amantii isa eessatti isa tulluu gubbaa isa qaraaniyoo irratti argame. Kanaaf amantii an akka abboota keenya qulqulluu Phaawulos Phexros uffata isaaniitiin namoota ittiin fayyisan isa sanadha malee kanarra bifa adda addaatiin addunyaa kana afguranii hafuura garagaraaniitiin hafuura seexanaatiin fayyadamanii ni fayyisnedhanii raajiitti dubbatanii miti. Kanaaf hafuurri qulqulluun kan guutaman abboonni keenya immoo raajiiwwan kana caalu akka hojjetan macaafni qulqulluun yookaan Waaqayyo Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbateera waan ta'eef kanaaf beekni hundumti keenya iyyuu gaabbii gallee gara gaabbitti immoo sooma kanaanis qophoofne biyya keenya haalli isheen irra jirtu kana hundumaayyuu yaaddessaa waan ta'eef kanaaf hundumaayyuu qophoofne too akka isheedhaaf kadhannu akka maatii keenyaaf biyya keenyaaf kadhannu namoonni biyya keessas biyya alas jirtan asumaan waamicha koo yookaan yaada koo isiniif dabarsuun barbaada. Kanaaf nu gidduutti argamee kan nu barsiise kan nu gorfate Waaqni abbaa keenyaa akkasumallee araarsummaa isheetiin yeroo hundumaayyuu kan nurraa addan baane qulqullittiin haadha keenya dubaroo Maariyaamii ergamoonni raajonni duuka bu'oonni isaa akka kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u.